السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللو دكتور عبد الشيخ هوا جمتوتا في جالة أمتوتا إلمان أورمو الدنيا بطا شير قد الدنيا بطا غفر سنين جدو بطا ترتن هر إرغانو تدلوم نيغارو بطا ديدن أرجو دي سنتين دلوم مو مالا باكي سنتاتني لايكي سبسكرايبي ناغو چو ديدن إني أرجو أنما دلوم يرون لالتنو غنا لجنن يالكن غنا نما دائما وقامي قاتي سنين جدا Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo baga guyyaa Jumaatiin isin ga'e warri kaan immoo guyyaa bareedaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a odeeffannoo baay'ee qabna jechuudha. Waahii Jawaar Muhammad waahii Jaafar Yusuufis qabannee dhufnee jirra jechuudha. Ammas Leencoo Gammachuu maaltu godhameef Dubaayitti kan jedhu waan danuurraa dubbanna jechuudha. Jawaar Muhammad irraa jalqabnee Jaafar Yusuuf itti waan danuu waliin geenya jechuudha odeeffannoo ragaa guutuu wajjiniin Jaafar Yusuuf haasadheen gadda haasa irratti laayivii isaarratti haasa irratti hanga barbaadamaa jira. Sa'atii kanallee poolisaan doorsifamaa akka jiru nu qaqqabaa jira jechuudha. Gurbaan gaafuma liiviidheen gaddaa irratti gadi ba'ee akkasitti dubbatu nama sodaa tokko malee dubbataa ture ta'uusaa dhibbaan dhibbatti isinii mirkaneessa jechuudha. Jaafar Yusuuf nama itti hidhamee gaafa jarri Jawaar Muhammad mana hidhaa jiranu caccabfamee jechuudha mana yaalaatti illee yaala akka yaalamne godhamee makiinaa ittiin deeman sanaan deemaa ture jechuudha. Jismiinsa nama sodaa tokko lubbuu isaatti murteessee miidiyaa isaarratti bahee anshaneedha maal na gootu nama jedhe. Akkuma kana biyyattiin Itoophiyaa keessatti yeroo kana waa meeqaan borcamtee jirtu ammallee artiistii kana jechuudha sodaachisuuf akka inni lammata waan dubbanne gochuuf akka poolisootaan barbaadamaa jiruu fi hanga yoonaa Jawaar mana isaatti yeroo meeqa deddeebi'anii doorsisni akka godhamaa jiru nu qaqqabaa jira jechuudha. Jaafar Yusuuf waan nama kana sodaatu yookiin nama du'a sodaatu miti. Anshaneedha jedhe dhibbaan dhibbatti. Jaallattanii jibbitanii fincaan shaneetiin hin dhalate artiistii kanaati. Artiistii sabaa jechuun kan sodaa tokko malee dhugaa ummataatis waan dubbachuu barbaade ifaan ifatti akkanatti xaaxasee dubbatu. Sodaa tokko malee maatiin kan koo jaallattanii jibbitanii rasaasa booraafatanii na dhalan jedhe. An fincaan shaneetiin hin dhaladhe dubbii isaa sana yoo dhaggeeffattan dubbii jagna nama jagna akkanaafeeti Oromoon. Nama sodaa tokko malee dubbatti deebii tokko malee akkanatti xaaxessee itti mu barbaaddi Oromoon. An shaneedha jedhe maqaa taargaa shanee itti laxxaftanii warra ajjeesaattan kanas anas ajjeesu yoo barbaaddan an nama du'a keessaa dubbatti tokko deebi'u miti jedhe. Namni an dinqisiifadhu biyya keessa taa'e sodaa tokko malee. Maal jettaree yeroo achuma geessoo naannoo otoo gandarra deemtu caalaa daggafaatii Jaafar Yusuuf kana nama sodaa tokko malee itti xaaxessee sirba akkanatti ijatti itti hime. Si shakkine jedhee itti himaa Jaafar Yusuuf 4 kiiloodhaa nama hin qabnu nama jedhe jagna akkana Itoophiyaa keessaa utuu hin baqatin taa'an kanaa barbaadna nuti artiistoota sabaa jechuun kana caalu bakka bu'an nuti. Akkas jagna kiyya galatoomi Jaafar nu hariinuu shaneedha. Kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebine nuti hariin shaneedha. Nu hariin shaneedha yoo faaqamne otuu jismiin keenya nurraa faaqame warri amma maqaa biltsiginnaadha maaloo jedhamu hundi isaanii shaneedha. Of wallaalaniitiyyuu har'a shanee akka diinaatti ilaalaa jiru malee jarumti nu shaneedha. Of wallaaluun garuu rakkoodha. Of wallaaluun bargadummaadha. Oromummaan barmidhagummaa. Of wallaaluun bargadummaadha. Akkasitti Jawaar Muhammad baay'een keessan erga kaleessaati Jawaar Muhammad jedhu. Jawaar Muhammad fiichi nama dhuunfaatii miti isinitti himna. Nama waan hojjechuu qabu akka jaarmiyaatti paartii isaatii wajjiniin mari'achuudhaan peejii jaraa irratti peejii kaafaa irratti nama barreessuudha malee akka arge nama gabbahee feesbuukii dhuunfaa isaa irratti nama fiichi barreessu miti. Nama jaarmiyaati Jawaar Muhammad paartii tokko jala galee jira. Akka barbaade gabbahee dubbachuudhaaf fiichi hin danda'u. Sanummoo yequu misrinyaa no isuma ammaa Jawaar Muhammad dhaabiitti hidhamee jira jechuudha. Mana hidhaa xibboo keessaa bahee mana hidhaa bal'aa seenuu malee Jawaar Muhammad ammallee hidhaa jira isuma ammaa. Kanaafuu warri Jawaar Muhammad sagaleen Ahmaddiin Jabal isinii ta'e. Namni baay'ee sagalee isinii ta'e. Jawaar Muhammad immoo hojii jabaa hojjetaa jira. Sanuu immoo deemaatii ibsa kaafaawwan baase dubbisa. Kalaas jaarmiyaa sanatu baase jechuudha. Warra Jawaar Muhammadtu barreesse jechuun dandeessani. Barreeffama kaafaawwadhaan ibsa kaafaawwan baase san dhaqaati dubbisa. Jawaar Muhammad jedhaan oolina. Maal isin yaa godhu Jawaar Muhammad? Kan isin Jawaar Muhammad maali? Jawaar Muhammad batalay
ijoolleen baay'een ammas waa tokko dubbachuun barbaada waa'ee ijoollee suudii irratti waa dubbachuu barbaada ammas kiisii uffachuun maaliif barbaachise kiisii uffachuun maaliif barbaachise jetti tokko tiiktookii kana irrattis ta'e nan arga kiisii uffachuun maaf barbaachise jetti kan akka Fayyisaa Leellisaa kiisii gurraacha jechuudha nama rabbiin tuffate tuffatamtuun ummata sanallee ummata akkasitti sasaqaayya'u foostii gochuu diddee kiisii gurraacha maramaa guddaa wayii foostii gooteetii ummata irratti moodii qabdi Ahmadiin Jabal caalteeti raayyaa abbaa maccaatii ol taateeti Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaatii ol taateetii gurbaan buujaleen miilaan fiigdee akkuma carraa rabbiin asii beeksise kan silaa farda miicuudha irraa beekamu farda miicuuta irraa bareeda malee kun Finfinnee dhuftee illee magaalaa teessee suufii kokowwattee ummata Oromoo arrabsuudhaaf carraa argachuun qabdu turte gurbaan Fayyisaa Leellisaadhaan. Feesbuukii isiirratti akkanatti uummatatti allaaggattee moo gaafa Jawaar Mohammad man hidhaa jiru soomtee nyaattee ofii keetiif jettee nama arrabsaa turteedha bar. Baalagee asaaddaagii yabaddalee leebaa lammaan Yeminilik lij afaan Oromoo barattee jechuudha nama Shawaa keessatti dhalattee guddattee maqaa Oromoo balleessite gantuu የጎበና ደጭ ልጅ ፈሳም ማለት ነው አቲ አህመዲን ጀበል ለማ ኦፍ ገዲ ቀቤ ኪሲ ጉራቻ ኦፈቴ ዱፌ ማል አባኬ ጫልቴ ምን አባ ስለሆንክ ነው አንተ ከብት የከብት ልጅ ለማኝ የለማኝ ልጅ ባለጌ ወሪ ዋሂ ኪሲን ኩን ቡአን ቀቡ ሰገለ ጀራከኛ ዋስኔም ነው ዋሂ ኪሲን ኩን ቡአ ቀቡ ስንትምነኑት bu'aan buuse nutu jalqabe dhugaadhaaf walitti himuu yoo ta'e namni awwala kiisii kana uffatee ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee ta'uu jalqabe nuyi jaallattanii jibbitanii enyaanin nuyi ana Mubaarik Musammaatu jalqabe kiisii gurraachaan awwala kan gabbe majammaraa ጊዜ sana booda addunyaa muluun nurraa dhageesseetii jalqabde maaliif wanti ijoolleen kun itti jirtu addunyaatti mul'isuudha tokkoffaan galma kaayyoo keenyaa malee kiisii uffannee beekamtiif miti harra nama hariitu kiisii gurraacha uffatee ittiin iyyaa oolaar dhugaan siin jedhe baay'ee tokko wut hin jedhina waan hin beekne laaqina kiisiin gurraachi maala godha kiisiin bu'aan buusu lammaffaarratti Ahmadiin Jabal kan inni kiisii gurraacha uffatee akkasitti gabbaye hayyuu addunyaa kanaatinni waan ta'uu qabu waan beekuuf akkatti sagalee ta'anu isaa ol hin beektooti waan bu'aa buusu waan bu'aan buusne beemi beekaa jala Doktor Abdusee tuffate hayyuun Oromoodha Doktor Abdusee jala deemi achirraa waa baratta waa hunda dhiisi sanaan ala wut hin jedhin nagaan siifa baay'atu galatoom